Yaa uummata keenya wanni tokko wanni beekuu qabdan namni kamuu abbaan barbaade abbamti fedhe ani tikaa ani dininnatiidha ani qaama mootummaatii ani waraanaa jedhee si nyaachuu hin danda'u. Maallaqas ta'ee waan tokko sirraa fudhatuu hin danda'u jechuudha. Maqaa tikaatiin maqaa ani dininnatiidha ani qaama mootummaatii jedhuun yoo maallaqa dabarsitee itti kennite yoo qabeenya dabarsitee itti kennite situ rakkoo qaba jechuudha. Maaliifii mootummaan qaama dininnatiidha ati tika deemii namarraa maallaqa fuudhi deemii nama saami deemii nama doorsisi jeen tokko hin qabu. Kanaafuu ofirraa mormachuu qabda jechuudha. Mormachuu qabda falmachuu qabda namtichi. Argitee sin ajjeesallee yoo siin jaa'u asijjeesu ka du'i ka yookaan qabeenya keetiif taanan du'i qabeenya ofiitiif du'uun bare dirqama. Haqa keetiif qabeenya kan keetiif du'i. Haqa qabda taanan jechuudha. Yoo qabeenya maallaqa yoo naan kennine yookiin sin ajjeesa yoo siin saamne yoo siin jee taate du'uu qabda qabeenya keetirratti mirga keetirratti du'uu qabda malee ani tikaa ani qaama mootummaatii ani dininnatiidha jedhee namni si doorsisuu hin danda'u mirga kan keetiif falmadhu. Argite namni ati beeytu nama beeytu akkamitti ani tika jedhee si saama ani dininnatiidha jedhee akkamitti si saama maallaqa sirraa fudhata. Yoo mirga keetiif qabeenya keetirratti yoo hin duude ati yoomiif jiraatte yoomiif nama taatee jiraatte. Mootummaan nama saamii jedhanii erga qaba tika jedhee. Tikni yaa uummata keenya yoo hin beeyne tika jechuun deninnatii jechuun tika mootummaa jechuun mirga uummataa kan eegu malaammaltummaa nama dalagu kan eegu hanna kan eegu malee qaama maallaqa namarraa fudhatu wayii miti jechuudha. Warra si saamu warra mirga kan kee sarbu warra biyya diiguuf sirna diiguuf warra dalagu qaama tiisu jechuudha malee tikni warra maallaqa nama gaafatuu miti. Warra si saamuu miti jechuudha. Namni maallaqa dhufee si gaafatu si doorsisu tikaa miti. Hattuudha shiftaadha jechuudha. Iskaamara gaangistara sun warra nama butee maallaqa nama gaafatu. Kanaaf daftee odeeffannoo kennuu qabda. Qaama dhimmi ilaalu kamuu beeksisuu qabda. Uummata beeksisuu qabda. Yoommoo san hundaa dhabdee mirga kan keetiif falmatuu qabda. Maatii qabda, obboleessa qabda, firaa fa'aalii qabda, beeksisuu qabda namichi san jechuudha. Yoo si ajjeesellee maatiin kan kee gumaa baasuu qabu waan ta'eef. Biyya teetirra jirtaa bara biyya dhoksaa itti bakka itti inni ijanne hin qabdu bara namni tokko bakka kamuu yoo ta'e bakka itti dhalate qabaa bara si ajjeesee mirga kan keessa darbee homaa takka eessattuu bahuu hin danda'u. Kanaaf falmachuun dirqama keeti jechuudha. Uummanni keenya hanqina guddaa jira jechuudha. Namni akkanumatti waggaa 8 kan abbaan fedhe si ajjeesee abbaan fedhe si saame namoota dhuunfattu isin saamutti jira. Nama dhuunfattu uummata keenya ajjeesu jira.